Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa kabajamtoota hordoftoota akkuma beekamu kanaan durallee isin barsiisaan ture seename karaa fuula feesbuukaatiin karaa garagaraatiin isinin waan tokko tokko waliin mari'ataa turre walirraa babbarataa turre sa'aatii kennarraa waan hedduu isinitti himaa ture karaa inboxiitiin illee warri dhuftanii na gaafattan hedduudha. Carraa argadhee tokko tokkoon isin deebisuu dhabuu waan xiqqoo ulfaatuuf jechuudha. Isin deebisuu waan dhabeefi carraa kanatti argadhee immoo akkan isin deebisuu abdiin qaba ture. Tariitii ammoo waan kana argadhee isin barsiisuudhaaf haamileetu nama barbaachisaa. Motiveeti godhuu barbaachisaadha. Nama tokko yoo isa keessatti gartee kaka'umsi hin argamini haamileen hin ergamini baay'ee gaarii miti jechuu barbaadeeti. An kan isin gaafataa ture fuula yuutuubii kiyyaa yoo xinnaatee jedhe akka yoo gartee sabiskiraayipii gootanii kiisii keessanii baaftanii nuuf hin kafaltan waan taateef ganaamata hedduudha kan fudhatu saniinuyyuu takkitti maan isin aadii nuu kennitaniif yookaan sabiskiraayipii nuu kennitaniif maallaqa kaampaanii yuutuubii irraan argannu waan isin beekuu qabdan. Kana osoo beektanii yuutuuba kennaa yuutuubni kiyya Abdii Alii Tuubiidha. Osoo sabiskiraayipii gootanii hedduu isin jaalladha. Wal jajjabeessinaa odeeffannoowwan garagaraa sagalee uummata Oromoo ta'uuf rakkataas ta'e gartee gammachuus ta'e rakkoos ta'e waan hunda gartee waliin qabna waan taateef fuuluma durattiyyuu waan qabnu hawaasa biraan ga'uuf uummata keenya biraan ga'uuf dirqama gartee konfirmii nu godhuu qabdanii aadii nu kennuu qabdanii kiisii keessan keessaa baaftanii namaan kennitan waan taateef aad gootaniituma biraa deemtan dhumatee jira. Fakkeenya sabiskiraayipii gaa yoo googiliin teessaniin dalagini sirriidha argachuu hin dandeettanii. Egaa nuti ka isin gaafanne sabiskiraayipiidha. Barnoonni nuti barsiisaa turre waan qabatamaadha. Keessumaayyuu HD argachuudhaaf qulqullinaan jechuudha. Kwaalitii isaa argachuudhaaf temporarii isaa yookaan gartee haala gaariidhaan isin bira ga'uudhaaf already isin kan isin beekuu qabdanii yuutuubii keenya keessa galtanii sabiskiraayipii gochuu qofa kan isin irraa eegamu. Maaliif amma odeeffannoowwan garagaraa waan adda addaa isin biraan ga'uudhaaf fakkeenyaaf yuutuubiin keenya odeeffannoo garagaraa qabaa. Bifa bashannansiisaa komeediin qabaa, diraamaan qabaa, barnootaan qabaa. Waan isin hajamtan hunda gartee yoo guutuullee baanne gaaffiiwwan appilikeeshinii tokko tokkollee hin qabaa. Osoo akkasitti itti dhiyaattanii baay'ee gaariidha isiniin jenna. Sabiskiraayipii qofa akka isinirra barbaannu malee dhimma biraa isinirra hin barbaannu. Deebitanii warra keessaan nu gaafattan ammoo haala gaariin argachuudhaaf hiriyoota keessan irratti gaggaafachuun barbaachisaadha. Namni nu qabnu nama 90 meelaati. Nama 90 bichaa uummata Oromoo ana jala ka argamu nama 9,000 oli. Nama 9,000 keessaa nama 9 qabna. Raajii Oromoo teennatan yoo asin kadhatan maallaqa seetanii si'a nuyyuu maallaqa baafnee isin barsiisaa irraa isin garsiisaa jirra. Waan meeqa isin garsiisaa jirra. Waan meeqa isin garsiisaa jirra gartee waan meeqa
isin ammoo wanni jettaniiti tunillee garaa isin nyaatti. Maal aboo maaliif garaa isin nyaatti? Subscribe garaa isin nyaata akkuma nama Facebook adii nu gootaniiti. Subscribe akkami garaa isin nyaatti yaafi akka badhaadhina seenuu kiyya. Ijoollee kaafaa'oo badhaadhina seenuu kiyyaa siin jedha badhaadhina. Sii gala. Yoo isin diddan gama badhaadhinaatti deema. Ogummaa kana qabadhe yoo badhaadhina isin jalaa deeme daaraa isin godha. Isinirra deeman beektanii biltsiginnaa yoo seenee jechuudha. Sii galee? Biltsiginnaa yoo seene daaraa isin godha. Ani immoo ka isin jaaladhu gartee sabboonummaadhaa gandummaan qabu isin maraa walqixa isin jaaladhaa. Barnoota haalaan isinii kenne jedheen ture. Garuu isin barnootatti fedhii hin qabdan na fakkaata. Maaliifi barnoota namni fedhii qabu gartee hiriyoota irratti faffacaasee sheer godhee waan gaarii gartee arguudhaaf waan gaarii barachuudhaaf idiitii barachuudhaaf raamsi kompiitarii barachuudhaaf androidii fi gartee akkaataan PC my computer systemiin akkaataa itti wal qabsiisan barachuudhaaf nutu already wanni hin qabnu daataa hin qabnu amma saniifuyyuu osoo adii gootanii ijoollee keessan irratti hiriyoota keessan nuuf gaafattanii gaariidha jennee yaanna wanta dansaadha jennee yaanna. Maaliifi namni gartee dhugaa rabbiititti wama gaarii wal garsiisna jenneeti kan nuti ilaallu. Kunniin ammoo gartee isin biratti qaalii tahee yookaan mul'atu taate nullee barnoota kenna isinii kennuurra deemnee namoota biraa fa'a kadhannee gartee namni amma fakkeenyaaf biyya alaa kuni hedduu subscribe si godha. Amma dhugaatti namoota yeroo gaafadhu subscribe kana nutti ulfaataa maarroodha. Akka namaarroo hin beeknu yoo hin beekne akkaataa googilii keessan itti banattan imeelii isinitti himeen ture seenaati googiliidhaan connectionii godhaati keessaa ba'a. Si galee connectionii gootanii keessaa ba'uudha. Dhumata achi booda dhuftanii subscribe gochuudha. Walaabuu baaleetii Facebook ni kiyya. Linkii isinii kaa'een jira kunoo linkii kana qaqqabdaniiti ka amma asirra jiru kana subscribe gochuudha. Maali isin maal akkanatti waanyitan? Maallaqa isin hin kadhanne maallaqa nu guutaati shabakaa daataa nu guutaa biyya irraa jirtan irratti isin barsiisna isiniin hin jenne. Teettanii mana keessan keessatti bifa salphaan bilbilli keessan yoo garteettiniin allage yoo OE applicationin isaa gartee yoo gartee dalaguu dide kompiitara manaa qabaattanii gartee akkaataa kompiitaraaf bilbila keessan itti wal connectionii gootanii gartee kompiitararra fayyadamuu dandeettan every time application garagaraa gartee buufattanii gartee akkaataa mala salphaa taheen akka isin wal bira keettaniitiin suuraa haa ta'u viidiyoo audio haa ta'u akka isin wal bira keettanii agarsiisuu dandeettan tokko lamaa miti. Si galee tokko lamaa miti maaliifi Facebook keessan gartee bifa addaatiin hordofuu danda'uu qabdan. Yoo kuni amma fakkeenyaaf ani isinii kennuu baadhee beekumsi ani qabu ammoo gartee ana biratti yoo hafe gatii sila hin qabneefu isinillee itti yaada ka. Amma ijoolleen gaalarraa biyyarraa yeroo waan gaggaafatanii waa lama itti qabadha akkuma isinitti misanii waan lamaan keessaa tokko yoo danda'anii gaafii isaaniitiif deebii laadha ture. Garuu akkas keessatti illee gartee garaan jabaadhu. Maaliifi an nama garaa jabaatuu miti. Dhugaa rabbiititti kun olaal nama garaa jabaatuu miti nin barsiisaa ni yaadachiisaa nuti gartee irra caalaatti bifa garagaraatiin barnoota kenninaa barruun hin kenninaa diraamaadhaan hin kenninaa asoosamaan hin kenninaa og-barruudhaan hin kenninaa practiceidhaan hin kenninaa bifa idiitiitiin hin kenninaa. So opinii ta'uu qabdan jechuudha isin gartee opinii ta'uu qabdan. Kanaaf yoo sammuu keessan isin jalaa wanni illee akka kana isin baay'atu taate akkuma bilbila gartee sammuu keessan keessatti update gochuu danda'uu qabdan.
So kuni ammoo waan guddaa miti. Subscribe jechuun YouTube seenteeti yookaan yoo Googlein kee dalayne Googleif email kee walirratti create gootee wal qabsiistee fakkeenyaaf amma ani isin agarsiisa. Subscribe gochuu akkatti isin dhibu nam tokko ani YouTubein qabu akkasitti ilaalina. Bar isinumti kun bar akkatti isin yaaddan ani hin beeku nam tokko bal'isa yaada homa waan guddaa miti. Maallaqa kiisii keessanii baaftanii baankii keenya irratti hin guuttan bar kan osoo miiliyoonaan nu kennitanii ka kennu kaampaanii YouTubeaati. Sigalee dhaabbata YouTuberiiti malee ka kennu isinii miti. Isin aadii matakkiitti kennitanii keessaa bahu achi booda hamilee namoota jajjabeessu namoota Oromoo kamuu ka subscribe isin gaafatu Oromoo ta'e saba kamuu gootanii no problem. Yoo amma flow kana guddiftanii miiliyoonaan gootan barnoota dansaa argattan dansaa akkaataa gartee ittiin gartee fakkeenyaaf jireenya keessan waan adda addaa kan dagattan barnoota keessan kan dagattan kutaa meeqatti akka dhaabdan bifa adda addaatiin gaafattan jechuu namoota waa barsiisu kanaan kutaa haganatti dhaabee dhufee kutaa haganaa itti fufuun barbaada haala kamiin naa mijeessuu dandeettaa namoota meeqa qabdan laal gartee akkasitti itti fufa malee sim jedhee tokkoon as baatanii salaamu alaykum walaykum salaam akkam nagaa fayyaadha mee waan akkana naa sirreessi naa tokkoon bilbila keessan isin harkaa guuree isin sirreessuu hin dandeenyu ka isinillee gadhiisa akkuma nagaafattan sanitti YouTube keenya san gadhiisa gartee YouTube keenya san gadhiisa gartee maaliifi YouTubein keenya kun amma kana YouTube keenya argaa jirtanii YouTubein keenya kana maaliifi subscribe bicha barbaanna nuti maal jedha YouTubein keenya Abdii Ali jedha kunoo ka argitan kana waan guddaa miti birqiillee miti wanni akkana ko birqa አይደለም እኮ በቃ subscribe ማድረግ አለባቸው እኮ ወንድሞቼ ሌላ ቢሆን ራሱ ሌላ ብሔርና ብሔረሰብ ራሱ ሌላ ሀገር ራሱ እኮ ይሰጣል ምንም እንትን የለው በተጨማሪ ያው subscribe ደግሞ ያው ከኪሳችሁ ገንዘብ አውጥታችሁ ለኔ አትሰጡም አይደል ስለዚህ ባኪ ኢሽንጋ የሮ ቶኮ ፈታ ዘና ጀዳ ጋርቴ ኑ ከናቲ ጋርቴ haa hojjennu nuti haa hojjennu sigala mee nuti haa hojjennu haa hojjennu gartee ummata Oromoo faana haa hojjennu gartee nuti amma nama akka kiyyaatti nama networkii hin qabne malee akka gaarii isinii hojjedha silaa gartee editara nama danda'u software application nama danda'u appiidhaan gartee garagara yeroo ammaa kanatti smart ta'anii gartee Android keessa wajjin kan deeman CPU keessa wajjin kan deeman sistema garteetiin bilbila keessanii amma sammoo plus sistema laptop akkaataa isin garteetiin itti computer wajjin gartee accept waliin gootanii gartee itti wanni jechuu dandeettani so maaliif waanyitarre maaliif waanyitan maaliif faayidaa isin waanyitaniif maalin naa waanyuun haraama bar waanyuun nuti ammoo nama arrabsuu miti nama qeequu miti gartee okay gartee nuti gartee nama saba keenyaaf quuqamu nama gartee hayyoota Oromootiif gartee dubbatu nama gartee dhugaa ummata Oromoo gartee falmatu gara kaaniin barnoota kennaa homaa waan guddaa miti kun gartee yoo dhuftanii subscribe nu gootanii ትልቅ ነገር አይደለም በቃ ሰብስክራይብ nu godha ሰብስክራይብ isin flow yuun gootanii ሰብስክራይብ gootanii sharing gootanii namarratti ajaa'iba bar
Subscribe yoo gootan ammoo homaa isinirraan bu'an maaliifi Diamandi qabsoo Merkurii Oromoo bara dukkanaasan bara sirni gadaa alagaan jibbame bara sirbi jibbaa Oromoof sirbame bara dhugaan cabee awwaalame dharaan bara daandiin sirrii wallaalame karaan bara dukkanaasan olaantummaa ofii tiksanii gabbisuuf Oromoo cabsanii duubatti hambisuuf kutaa fi kutaadhaan addaddatti cirraa amantii fi lagaan adda baafnee hirraa jedhee warri faallaa Oromoo qajeelee Oromiyaa faaluu fi Oromiyaa dhaaluu fi Oromoo haleele. Gaafasi laafaan qalbii naafaa rifatee mugeera summii harka diinaa fudhatee dhugeera diinni kufuun oolle waaqatti fakkaatee diinatti of kennee diinatti of laatee garii lola sanii lola rabbii se'ee gara oofan oofameera akka hoolaaf re'ee gariin harka kennee harka diinaa galus gariin diina ta'ee mala diinaa malus Oromoon of beeke Oromoon of bare Oromoon qabsoodhaan daandii san dabare diinaa furguggee gajjenneen dabarru jiillee jimbiilfannee alagaan gabbarru jedhee warra didee nafxanyaa sakaalee keessaa tokko ture qabsoon ilmaan baalee ol bahee mudhata akka ji'a aduu yoomuu hin moofa'u keessa keenyaan badu. Odoo itti roobuu ibiddi rasaasaa baalee harka laanne hin dhiifne karaasaa tokkummaan loleera tokkummaadhaan sirbee Oromoof kenneera lubbuu qaalii jibbee balbala cufame qabsoon bansiiseera qabsoo fi gootummaa biyya barsiiseera. Baaleerraan baatii aduun ummataa yoo duraan baatu namuun tuffataa gabroonfataa hundeen dhaamsite hoo Oromiyaa nuu xahaarsite hoo. Sigalee inni nu godhi jechuudha. Subscribe nu godhi. Gaafa jedhan san Sayyid Roobaa Garbii qabsoon baalee ka'ee akka roobu cabbii dursanii himanis waan ofafoo dhufa mootiin guddaan namaan akkamitti kufa kun waan hin fakkaanne gadi hin bu'u qalbii waan hin taane jedhan Sayyid Roobaa Garbii jedhaa yeroo sanii fi garii dhugaa san dhaga'uu hin feene kilmaamni isaanii dhugaa ta'an seene. Na gaaffii nu gaafattanii fi asumaan gabaabsee egaa viidiyoon kun dalaguu jira na fakkaata. Dhugaa taate aduun gaafa san baale keessaan baate hundee gabroonfataa buqqifteerti hiddaan hidda gabroonfataa buqqifteerti ibiddaan gaafa dhiiga diinaa akka harootti to'an gaafa qawwee bitiif abbaa ofiitti bu'an yoo maatiin haasa'u ijoolleen dhageette surree odoon hidhatin hidhannoo kajeelte. Har'a eega ta'ee maalummaan namoota har'a naaf hin galu gaarummaan barnoota sin dhagu an oolu mana yoo isin Gaaffii egaa nu gaafattanii tokkoffaa subscribe gochuudha. Lammanni ammoo yoo gaaffii keessan deebisuu dadhabdani bakka jirtanirraa birriin beeytanii birrii jechuun birrii bakka jirtanii jechuudha. Birrii biyya jirtanii isii dhibba erguudha yookaan asin ergina gaaffii keessan yookaan subscribe nama kuma goosisu nam tokkichi nama kuma goosisu maaliif akkasuma kolleejjii ijaaruuf tokko isaan keessa boonni guddaan har'aa daa'imni kaleessa biyya Sayyid Haaji Alii wale biyya diqqaa guddaan mirga ofiitiif lole biyya Haaji Abdul Hakim Sheekh Abdullahi Haaji Alii wale biyya Sheekh Said Sheekh Abdullahi Haaji Alii wale biyya Sayyidul Hussein Sheekh Abdullahi Haaji Alii wale. Kanaaf subscribe qofa isinirra barbaanna yookaan birrii dhibba biyya jirtanii biyya Badriyaa Haaji Muhammad an birrii garuu hin barbaadu osoo subscribe naa gootanii bareeda. Subscribe jechuun keessan bichaan nama kuma tokko irratti naa ergitan kala achi booda funuunsee isin barsiisa funuunsee. Ilmi haqaa huduulee faana haqaa dhahe aanaa ginneer magaalaa baalleetti umrii 15 yeroo hin caalletti abbaan anaajinaa haddaa qabsoo unee hidhatee seenee ragaaruu seen bunee du'ee bada malee biyyatti makamee hin jiraadhu jiruu alagaan marqame wardiyyummaa haqaa haa dhaabbatu hundi ilmoolee nafxanyaa hin baadhatu dugdi absaawota waliin galagaara goonii diina oromootaa qala akka loonii. Kanaafuu
hojiin teessan bargaa isin namarratti erguu qofa. Baaleef lolateera, baaleef Oromoorraa diina lolateera. Gaafa fitoraarii abdaa garaadoo goonni isaan sobee diina godhe baadoo waan feete siif goonaa ati nu deeggarii gara YouTube'n kiyya akkana jetti la. weerarii yoo jedhes mootummaan onnee isaa keessa waan jiruuf gootummaan afaaniin Haganuma isaanii jecha. garaan gara gootaa lafa jalaan cimsaa ijaarsa dhalootaa otoo isaan jibbee of keessatti abaaruu Amma nabicha YouTube'n kiyya laaltanu. garumatti baatee waan isaan ergisu waan isaan gargaaru fakkaatee dhiyaatee qawwee ufiin eegnu nu eeyyama jedhee mootii Abdii eeyyamsiise Alii Onni raawwiin YouTube. isaa isaan eekamsiise. Waan biyyi taate maaf ta'uu dhabnatti garuu dura dursoo hidhachuu qabnatti hawaasa amansiisee koree ijaaree hojii jalqabsiisee foonaa nama hundaa seenaa loon lakkaa'an kaloon hedduu qabu akka qawwee bitu dirqamarra kaa'an. Ummanni gabrummaan laalesse mugguree qawwee takka bituu fi loon 5 hanga 7 gabbaasee gurguree qawwee takka waan qopheesseef namuu nama ofii qaree erga of abdatee humna ofii baree akka sirnaan baanu waan nurraa eegamu ammallee mootummaan wanti nuuf eeyyamu daangaan kiyyaaf keessan ifattaa beekamu. Walitti fakkaatee isiniif shiftaan akka walin lolle boruu yookiin iftaan isiniif isaan adda adda baafannee isin gargaaruudhaaf kan isin gaafanne. Daangaa keenya eeguu duruu itti beekna akka ofii beeknutti ofiif biyyas eegna. Waraanni hidhate keessanis yaa ta'u hidhannoo hidhatee nu keessa hin ba'u qawweedhaan adaba nama qawwee baatu dursaarratti himaa keessanillee taatu jedhee waadaa galchee naannoo ofiitti abboomee harka diinaa jalaa malaan bilisoome. Anabbaa biyyaati, anabbaa ardaati, buutii lafa buutee dhagaa lafa guutee malli kan abbaati waan jedhu mammaakee ummatatti ibsee ummata gurmeessee humna ofii cimsee Isin barsiisaa. Diinatti mul'isu gootummaa ginniirraa ka'ee waraanni mootummaa otoo itti Isin barsiisaa. Subscribe godhaa. himne gaafa baallee dhufe karatti dhaabsisee karaa itti cufee hidhannoorraa hiikee hidhatti naqeera warra nama hidhu hidhatti qaqeera. Kanamaaf raawwatte waan kana maaf goota nama keenya taatee nama keenya moota jedhanii gaafannaan warri mootummaadha waan waliin jenne raawwachuun kiyya anaaf gootummaadha. Ani odoo beeku kanan goone garuu kanuma keessani dogongorri maruu akki walii galle akkanaaree waadaa galle cabsuu barsiifne aadaan jennaani dhugaadha nu bira hanqinni dursee sitti himuu qabaayyuu ka inni talufteef dhiifama jennaan biraa lixee leenci akka horii malaan diina fixe. Diina faana oolee shira diinaa barraan shirri isaan shiran daaqee daangaa tarraan fira ofii waamee garanaa garasii akki diinni fedhu akkanaaf akkasi. Akademi darah, akana akane, akana akane.